Akkam jirtu nagaa keessanii dhaggeeffattoota viidiyoo koo hunduma keessanitti nageenyi waaqayyo bakka jirtanitti haa ta'u jecha. Har'as viidiyoo kaleessa gadhiise irratti kan hundaa'e gaaffilee lamaan tokko na gaafattanii turtani. Gaaffii kana keessaas inni tokko qeerroon Oromoo maaliif gara bosonaatti galuu danda'e sababiin isaa maalidhaan jettanii anis hamman beekuun ifa isiniif gochuu yaala. Kan darbe kan na caalaa geettan immoo karaa koomentiin ifa akkanaa bootaniif kabajaan isin gaafadha. Qeerroon uummata Oromoo wanti inni bosonatti galuu filateef bosona keessa jiraatee jiruuf jireenya isaa fooyyessuuf yookiin bosona keessa jiraatee dhala isaa guddifachuuf yookiin maatii isaaf miti. Qeerroon uummata Oromoo umrii isaa dheeraa kan bosona keessatti qisaasessee anaaf si garbummaa jalaa baasee anaaf si bilisoomsee anaaf si ija diinaa gubbaa nu dhaabuudhaaf malee wanta ofiisaaf bu'aa argatuuf miti. Kunis jechuun koo qeerroon uummata Oromoo akkuma qeerroonni biroo uffata gaarii nama uffachuu danda'udha. Nyaata gaariis nama nyaachuu danda'udha. Siree gaariirras nama ciisuu danda'udha. Isaan garuu anaaf siif jedheeti kan bosona keessa jiraatu kan miila isaa qoreen fixu kan cinaacha isaa quuqan madeessu kan dirra isaa rasaasni waraanu anaaf si deeggaraa obbidiyoo jechuudha. Anaaf siif jedheeti kan lubbuu isaa wareegamu kan umrii dargaggummaa isaa bosona keessatti qisaasessu Oromiyaan bilisoomsaa saba koon bilisa baasaa saba koon hacuuccaa bara dheeraa irraa bilisa isa godhaa kan jedhurraa kan ka'edha kan bosona keessa jiraatan. Siniif gala nuun bilisa baasuudhaaf ofii isaaniif madaa'u kunis lubbuun du'a kunis dhiiga isaa lolaasa kunis du'aaf jireenya gidduu ta'ee bosona keessa jiraata. Seenaan isaan hin dagatu. Warra du'anis warra madaa'anis warra hidhamanis kan ammas bosona keessa darbanii jiraachaa jiran seenaan isaan hin raanfatu. Deebii qubsanatti fakkaataa galatooma.